Shawaa akkam nagaa jirtu ani Yoobsan Abbabeeti. Yoobsan YouTube channel like, share, subscribe gochuu hin dagatina. Egaa akkuma yeroo kaanii barnoota sirna gadaa kutaa ja'affaa boqonnaa tokko kaasnee haga boqonnaa 13ffaatti kan ilaalledha jechuudha. Har'a immoo gadaa fi mirga dhala namaa yookiin sirna gadaa mirga dhala namaa kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Egaa mirgi qajeeltowwan jireenyaa keessaa isaa tokko kan ta'edha. Mirgi dhala namaa immoo uumamaa fi heeraan maal ta'eera kan eeggatudha jechuudha. Mirga namoomaa kanneen jedhamanii mirgi dhalli namaa nama ta'uu isaatiin qofa yookiin uumamaan qofa kan inni argatu mirga uumamaa yookiin mirga namummaa jedha. Karaa biraatiin immoo mirgi namoomaa yookiin mirgi bu'uuraa kun kan namni mootummaan heerrii fi seerri namarraa mulquu yookiin kennuu hin dandeenye mirga namummaa jenna. Mirgoota namoomaa ilmi namaa dhalootaan argatu keessaa kan akka mirga lubbuun jiraachuu, sarbamuu dhabuu, mirga hojjetanii jiraachuu, mirga yaada fi bilisaan ibsachuu, mirga daa'immanii, mirga dubartootaa fi mirgi maanguddootaa kanneen jedhaman kun mirga uumamaan qabnudha malee mirga mootummaan namaa laatu yookiin immoo erga dhalannee booddee eega lafarra geenye kan nuti argannu miti jechuudha. Akka sirna gadaattis mirga namoomaa qofa osoo hin taane mirgi bineensaallee maal ta'a ni eegama yookiin ni tiksama jechuudha. Seera yookiin heeraan illee tumamee ni jira jechuudha. Akka sirna gadaattis akkuma dhalli namaa namummaa isaatiin qofa uumamaa ta'ee lubbuun jiraachuu, mirga dubbachuu, mirga hojjetee nyaachuu, mirga bakkaa bakkatti socho'uu isaa jechuudha. Kan yoo jennu gadaan gumii caffee isaa waggaa 8 yommuu taa'u irrattis seera namaa, seera horii, seera bineensaa fi seera qabeenya uumamaa kanneen kana fakkaatanii fi maal godhaa seera ni tumaa jechuudha. Ni tuma, ni haaromsa, dabalataanis maal godhaa heera gadaatti mirga waan lubbuun jiru qofa osoo hin taane mirga waan du'eettis eegamaadha jechuudha. Mirgi waan kamiyyuu seera mataa isaa danda'e qaba jechuudha. Akka fakkeenyaatti seera bineensaa yoo fudhanne akkuma bineensa ajjeesuun aada malee ta'e bineensa du'ee reeffaan yookiin immoo taphachuunis aada maleedha jechuudha. Waan du'e tokko eeganii du'ee booddee oliif gadi harkisanii bakkaa bakkatti sochoosaniitiin taphachuun illee aada maleedha yookiin seeraan nama gaafachiisa jechuudha. Du'eera waan ta'eef mirgi du'aa isaallee ni eegamaafi jechuudha. Kanaaf mirga bineensotaallee ni tuma sirni gadaas jechuudha. Isa kanas seerota gadaatiin tiksuu seerota gadaa kana keessatti inni tokko seera mirgoota dhala namaattiin eeganidha jechuudha. Sirna gadaa mirgoota namummaattiin eegan keessaa duudhaalee ittiin kabajuu fi kabachiisuu hedduu qabaata jechuudha. Fakkeenya sirna gadaa keessatti seerri namni yakka hojjete akka ittiin gaafatamu yookiin itti of gaafatu yookiin itti of gaabbii keessa galeetti of cibxu kan inni qabaatu seera mataa isaa danda'e tumeetu qaba jechuudha. Inni maal jedhaa seerri namni yakka hojjete ajjeefamuu namaatiin hin murteessu. Namni badii yoo dalage illee yoo yakkamaa ta'e illee maal godha adabbiin adda addaa sadarkaa badii isaatiin maal godha walgituu itti murtaa'a jechuudha. Adabbiin lubbuu isaa balleessuu garuu ittiin murtaa'u jechuudha karaa kamiiniyyuu. Yakka namni tokko lubbuu namaa balleessee irraa deebi'anii lubbuu balleessuun ammas bu'aa hin qabu wal'ee amanaa jechuudha seerri gadaalli. Kanaaf seerota mataa isaa tumeetu karaa ittiin nama kana adabu, karaa ittiin nama kana gaabbisiisu, karaa ittiin nama kana qaanessu qabaata jechuudha. Adabbii adda addaa kanneen akka dhimmoota hawaasummaa irraa dhorguu akkaataa inni ittiin of adabuu danda'u, mirga hawaasummaa keessa jiraachuu, kallattii adda addaatiin namoota wajjin walii galuu irratti irraa dhowwaacha adabee barsiisa. Gadaan akka bulchiinsaatti immoo namni kamiyyuu lubbuu namaa akka hin balleessine maal dursee hojjeta jechuudha. Kanaafuu bulchiinsa sirna gadaa keessatti mirgi lubbuun jiraachuu dhala namaaf ni kabajama, ni eegama jechuudha. Kanaaf namni kamiyyuu seera fuulduratti walqixadha jedheetu amanaa jechuudha. Gaafa seera fuulduratti namni hundiyyuu walqixa ta'u immoo seerri maalidha? Seerri haammataadha jechuudha. Seerri nama hundayyuu walitti haammateetu tokkummaa saba kanaa eegaa jechuudha. Mirga lubbuun jiraachuu, mirga mootummaan hin laanne waan ta'eef mirga jalqaba qabudha. Sanammoo maal godha? Seerri ni eega, ni qabata, ni haammataafi jechuudha. Walitti qabeetu seera keessatti bulchaa jechuudha. Kanaaf sirni gadaa seera kana hunda of keessatti qabateetu dhalli namaa mirga lubbuun jiraachuu, mirga nyaachuu, mirga hojjetee socho'uu kanaa qabaata. Mirga daa'immanii, mirga jaarsolii, mirga dubartootaa dheelli kanaaf kabajaa jechuudha. Marmaar Soodomoo keessatti dubbiin bahaa hin dhorkanii gala dhorkanidha. Dubbiin bahaa hin dhorkan gala dhorkan jechuun erga bahee
deebi'uun isaa baay'ee ulfaataa jechuudha. Deebi'eensa karaa gatii adda addaatiin deebi'uu danda'a. Akkaataa ilaalcha keenyaatti akkaataa dubbii sanaatiin deebi'uu danda'a waan ta'eef erga bahee booddee maaf kun natti deebi'ee jechuu hin dandeenyu jechuudha. Yaada kan sirrii isaan jechuun egaa namni yaada ofii ibsatu tokko dubbachuu dhorkuun yookiin ukkaamsuun aadaa sirna gadaa keessaa hin jiru jechuudha. Namni kamiyyuu mirga dubbachuu ni danda'a. Garuu mirga dubbachuu kee namni sirraa fudhachuu yookiin sirraa mulquu hin danda'u jechuudha. Waan barbaachisaadha ta'etti dubbachuun mirga qabda waan ta'eef jechuudha. Namni waan yaade dubbachuu yookiin ibsachuuf mirga akka qabu mul'isaa jechuudha. Sababni isaa uumamaan nan hojjedha, nan nyaadha dubbachuu, mirga kootee dubbachuu fi mirga guutuu qaba jechuudha. Kanaaf namni kamiyyuu dhorkamuu hin danda'u. Seera gadaa keessatti seerri gadaa hin dhorkuu jechuudha. Inni kabajaa fi waan dubbisaa haala dubbisaa yookiin kan hawaasa miine kan nama dhuunfaa irratti dhiibbaan geessu hin taane inni kabajaa fi jechuudha. Kanaaf malee irraa dhorkee dubbachuu hin dandeessu akka jedhee bilookii gochuu hin danda'u jechuudha. Bulchiinsa gadaa keessatti kan namni yaada ofii bilisaan ibsachuuf mirga guutuu ta'e maal qaba? Qabaataa jechuudha. Mirga lubbuun jiraachuu isaati waan ta'eef. Qabxiin biroon sirna gadaa keessatti bakka qabu mirga hojjetanii jiraachuuti. Namni tokko gara biyya lafaatti erga dhufee nyaachuu, dhuguun, uffachuun, mana jireenyaa argachuun isaa dirqama isaati. Kanaaf immoo mirga hojjechuu qaba jechuudha. Waan barbaade hojjetee jiraachuu danda'a. Waan hawaasa hin miine, waan saba hin miine taanaan jechuudha. Sirna gadaa keessatti seerri nama kamiyyuu hojii dhorku hin jiru jechuudha. Sababni isaa namni jiraachuudhaaf hojjechuu qaba. Hojjechuun immoo nyaachuuf ittiin jiraachuuf waan ta'eef jechuudha. Gadaan namni bakka tokko qofaa taa'ee osoo hin taane bakkatti socho'ee hojjetee akka jiraatu illee ni deeggara jechuudha. Inni gara Tuulamaa jiru gara Maccaa deemee, inni Macca jiru gara Tuulamaa, gara Afran Qalloo, gara Siikoo Mandoo deemee hojjechuuf mirga guutuu qaba jechuudha. Kanaafuu Oromoon Oromiyaa keessatti bakka adda addaatti socho'ee hojjetee jiraata jechuudha. Tokko isaan kan dhiibuun nama yookiin immoo achii dhuftee asii dhufe. Kun warra Tuulamaati, warra Maccaati, warra Siikooti, warra Afran Qallooti, warra Wallooti, warra Jiillee ta'ee qooduu hin danda'u jechuudha. Kanaaf akkasumallee saboota ollaa faanallee waliin hojjetanii jiraachuun mirga guutuu laataaf jechuudha. Sirni gadaa namni hojjete akka jiraatu ni tumsa, ni jajjabeessa jechuudha. Kanaaf namni kamiyyuu mirga lubbuun jiraachuun isaa kanaa keessatti guutummaa guutuutti ni eegamaaf jechuudha. Kanaaf namni kamiyyuu mirga dubbachuu, mirga hojjechuu, mirga bakka bakkatti socho'uu ni kennaaf waan ta'eef sirna dimookiraasii ammayyaa keessattis warreen kun hojiirra ni oolu jechuudha. Gadaa karaa birootiin egaa mirga daa'immaniiti. Daa'imman umurii isaanii malee akka isaan hin heerumne, umurii isaanii malee humnaa ol akka isaan hojii isaan miidhu akka isaan hin hojjenne, akka isaan humni isaanii akka malee hin qisaasofne ni deeggara jechuudha. Maanguddoota eeguu kunuunsuu irratti illee seerota ciccimoo qabaa jechuudha. Erga gadammoojjii keessa seenanii kennaawwan kennaa fi jiraachisu sooruu ni qaba waan ta'eef jechuudha. Kana keessatti daa'imni dubartoota kunuunsuu adda ta'e qabaatu jechuudha. Daa'imni waan beekanii miidhamuudha. Shamarranis immoo akkasuma gadaantummaan akka itti hin dhaga'amneef yeroo ulfa irra jiranitti yeroo mana keessa hojii maatii gargaara hundatti dadhabbii adda addaa waan qaban akka isaan hin miidhamne ni eeganii kunuunsaa jechuudha. Arrabsuun rukutuun illee aada malee akka ta'e beelessuun mufachiisuun eenyuun dabballee ishee umurii 0-8 keessa jirtullee jechuudha. Kanaaf sirni kun sirna kabaja qabuu fi sirna tokkummaadhaan namni kamillee yoo sirna kana cabse aada malee ta'uu isaallee beeksisaa jechuudha. Bifa wal fakkaatuun dubartii hojii humnaa olii hojjechiisuun kunuunsuu dhabuu humnaan butuun yookiin sirna fuudhaa fi heerumaa mirga isheen fedha ishee malee nama isheen barbaannetti heerumsiisuu. Inni sun maal jechuudha? Sirna aada maleedha jechuudha kun. Kunuunsuu dhabuun hojii humna ishee olii hojjechiisuun wantoota ishee ceephaan dubbachuun reebuun dhaanuun kun hin danda'amu. Maanguddoo kunuunsuun dirqama hawaasa maraati yookiin maatii jechuudha. Fakkeenyaaf nama maanguddoo umurii dheeraa qaban jaarsaaf jaartii korboo fi dubartii deessuu kunuunsuu. Kunuunsine gosatu adabaa jechuudha. Jaarsaaf jaartii korboo fi dubartii deessuu jechuun jaartii dadhabde jaartii gugguufan jechuudha. Dubartii deessuu jechuun immoo dubartiin deessee madaala garaan ishee waan ta'eef kunuunfamuu qabdi. Kunuunfamuu taanaan ni adabama jechuudha. Gosatu isa adabaa jechuudha. Adabbiin isaas goraasuu jedhama. Goraasuu jedhama. Goraasuu jechuun immoo gosatu itti mure yookiin
qalchisa jechuudha. Mure yookiin horiirraa qalchisa yookiin irraa horii qalaa akka inni dirqama qalee hawaasa nyaachisu godha jechuudha. Yeroo sana immoo kisaaraa keessa galeera waan ta'eef adabbii kanatu itti baname. Kana sodaaf hundiyyuu wal kunuunsaa jechuudha. Walumaa galatti sirna gadaa keessatti egaa namaaf bineensa dabalatee mirgoonni bu'uuraa kabajamaa fi eegamaadha jechuudha. Kunis gadaa Oromoo kabaja uumaa qaburraa kan ka'e immoo maala uumaa isaa miidhuu yookiin immoo uumaa isaa sodaachuu kabajuu jaallachuurraa kan ka'e uumaa waaqa lafaaf samii uume bishaan isaa malee diriirsee samii utubaa malee dhaabee hedheetu kabajaa jechuudha. Kanaaf gadaa Oromoo keessatti kabaja uumaaf qaburraa kan ka'e uumama isaa immoo miidhuu jechuudha. Uumaan waaqayyoodha. Uumamni immoo warreen isa keessa jiraatan lafarra fi qilleensa keessa wantoota jiraatan sana maal kunuunsaa jechuudha. Hin reebuu maleedha jechuudha. Waan amanuuf raawwataa jechuudha. Kanaaf nagaa jaalalladheetu kan inni kabajuuf jechuudha. Sirna gadaa fi sirna mirgaa dhala namaa kan of keessatti qabate boqonnaa 14ffaa barannoo 14ffaa kan fakkaata yoo isin tolee laayik sheer sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa galatoomaa ulfaadhaa.